أهلا 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 يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حياكم الله وإياكم. jirtuu ilmaan Oromoo kan idilaadii addunyaatti argamtan ashama harka fuune gurra fuune ilkaan fuune arraba fuune mutuuti isin goone bakka isin jirtanitti isiniin jecha nageenyi koo isin bira haa ga'u qilleensarraan balali'ee furga'ee mimicciirame bakka isin jirtanitti isin haa waxalu jecha fayyaa jirtu nagaha dhimma lama qabannee dhufne irraa dhimma lama wahe Dabraziyoon qeerransaa Tigraay leenca Tigraay goota sabaaf dhalate goota garaaf hin dhalatin goota saba garaaf hin gurgurre goota raacitiif jedhee saba hin gurgurre goota nama huddeelu malee huddeelamuu hin beeyne goota nama fe'atuu malee namni itti fe'atee hin beeyne goota sanyii gootaa dhiira Itoophiyaa masanuyyuu Itoophiyaa jedhee waamsise. Sitti majaalatta jibbite fudhadhu Itoophiyaa maayuu beekan Tigreen otoo keessa jiraatu baatte Itoophiyaa himatu si jibbisiisa. Maa sitti maan jechuun dhugaa irratti sitti maa jechuun Oromoo ta'eef miti dhugaa namaa waliif kennaa deemuun barbaachisaadha. Tigree sababa Itoophiyaa maan sunuu sababa agartee Tigree Itoophiyaa taate sitti maa jedhama. Uummata akkas rakkoo hin agarsiifne rijaala jechuun uummata qeensa miilaa irraa kaasee aga rifeensa mataa itti rifeensi mataa isaanii yoo qabde gumaa si gaafata. Rifeensummaan mataa isaanii yoo ka isaan muratanii lafa gatan fuute gumaa si gaafata jechuudha. Barfeekti jechuun sitti maaraame jechuun dhugaa jirtu sitti maaraame jechuudha. Bar jaraa bar gadi huddeelee ol xal maa bara oppodiyoontu waan akka qajeeloo didduuf maahin xiqqaan itti guddaan itti beekaa itti hin qancarsan si galam hin qancarsan namni tokko beektaa yoo jiilee. Likki alattumte amma beektaa Tigreen kun gadi qaxaaqaxee akka buna mooyyee keessatti tumanii gadi tumtee gadi quucarsitee guddifte waan taateef homa mallasaan qabni itti ba'utti fakkaata. Maalis gadi qancarsitee yarsitee jechuudha. Dhugaata takka ammoo garana nyaatte beektaa amma eenyu oppodiyoon tun maaliif garana nyaatti? Yarati jarrummaan amma indaganaa wulii ka bayyanachiisa wallaahi amma irra duuluu dhiifne jarumaayyuu ta bayyana akka jarri bayyanattu agartee. Jaruma tanaayyuu ta bayyanachiifnu malee ka irra duuluu miti yeroo gadiyan. Maaliif uummata kana yeroo duraa odoon beekin gabrummaa baattee eega baattee jette Tigreen itti gaffeetee si galaami itti guuraa baatee homa mallasaan qabrii bahee si galaami qabrii keessaa ol bahee cuqqaalu itti fakkaata. Kanaaf yeroo duraa Tigree galatoonfatuu barbaadan. Yaa. Ani dhugaa rabbititti Itoophiyaa Tigreen keessa hin jirre tasna hin jiru. Dhugaa jetti Tigreen otoo adda baatee mootummaa adda filanna jette. Guyyaa san gaddaa oolla. Ana akka mataa kiyyaatti gaddaa oola guyyaa san. Itoophiyaan Bangaalii taateetti maal? Tigreen yoo keessa jiraatin Itoophiyaan Bangaaliin qabi. Bangaaliin nama seenaa qabdu akka seera kitaaba keessatti Bangaaliin akka seera addunyaatitti jechuudha. Baay'ee biyya wanni itti miti jechuudha biyya jechuun hin jiraami akka Bangaaliitiin ilaalamtu maali sitti himnare ati barra Oromoo jechuun nama hayyuu isaa gammaa irraan baafatanii maa akkam giddii si faarsina akkam si goona ta'in ana giddii na faarsii ana goota jennaan jedhe yoo jette kun rakkoo biraati giddiin goota sin jennu goota ta'uu kee yoo ati hojiin agarsiifte anillee si waliin jira jechuudha ani mataan keessi keessa jira maaliif goonni ni jira qabsaan ni jira garuu dabeessa baay'ata. Warra garaa bitamu baay'atare akkam goona. Kunoo ka amma Amaariffaan afaan qomceetiin barreeffate gowwaanaan jedhu jira kunoo Oromoodhaaf himaa shub. Kun amma maaliin beektaa ka Tigreen zabbattee ol dhiittee gad dhiittee raacitii nyaachiftee guddifte. Abadan hin dhaga'u itti himtullee. Amma nu Oromoon bilisummaa biraatii Finfinnee biyyuun duratti si galaami ummata akkana gadi buucharaa'e kana. Boolla keessa ol yaasuun dirqama oppodiyoo tanniin jechuudha. Oppodiyoo kuburaaf suguraa tana jechuudha. Tigree tana amma karaa Sumaalee fudhadhu, Yaman keessa fudhadhu, Huduuda fudhadhu, hattaa biyya Arabaa keessa fudhadhu. Tigree hoo jedhaniin dalagaan fudhatu namni. Fudhatuuyyuu sujuuduuf ta'a namni. Sitti maara sujuuduuf ta'a.
dabees illee sababa goota jaraa laala bara mallasaa keessa maa dhugaa jirtu dubbanna bara mallasaa keessa Itoophiyaa takka maqaan dhayan Itoophiyaan tokkochi akka tasaa yoo du'e dhoysaan awwaalan dhoysaan istimaar ammoo bakka barbaadu namni rasaasa mataa si facaase namni abbaa kanaa jedhu hin jiru dayyuusa biyya bulchaa mi dayyuusa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan Tigreen keessa hin jirre Itoophiyaan fakkaatu. Na jaaladhu na jibbi. Itoophiyaan Tigreen keessa hin jirre Itoophiyaa yuun fakkaatu. Baangaladesh, Afgaanistaan, Sri Lankaa, Andaluusiyaa, Filipiin nu harkaa galchuu deemtan jechuudha. Itoophiyaan Itoophiyaa ta'uuf, Itoophiyaan Itoophiyaa fakkaatuuf, Itoophiyaan gootummaa isii ta durii saniin jiraatuuf Tigree waliin jiraatuun dirqama jechuudha. Tigree jechuun warra nama huddeelee nama bulchu waan ta'eef. Amma gabroota warra akkana dadhabne kana beekte jarri otoo dachaate amma sirreessiti. Guyyaa takkatti hulul gootee kana dachaafti. Maaliif gabroonni hojii ofii hin beekti amma. Tigreen otoo amma angoo deebite. Martuu gabroonni bakkuma dalagaa gabrummaa ofii duraanii sanitti guutuun bakka ofii beeka. Abbaan Tuulaa bakka ofii beeka. Abiyoota bakka ofii beeka. Taayyeen bakka ofii beeka. Shimallis bakka ofii. Guutuun osoo Tigreen dabrasiyoon kiyya osoo bakka ittiin godhin takkaan deemtee dalagaa ofii qabatte. Kun shintibeeti eegu awwaluu abdii dafee gizeen gara qabrii mallasaa deema. Shimallis absiisaa gizeen agartee gara harriinii deema. Maali Shimallis abdiisaa yeroo sanitti tiraafikii harreeti. Harreen magaalaa seentee qaraxa isa mura. Martuu dalagaa ofii qaaka takka malee odoo dabrasiyoon hin jijjiirin dachaanii dalagaa teennaa kunu bakka huddeellummaa teennaa bakka gabrummaa teennaa sanitti tafaddan. Hayyaa kan laayetti itti dachaatee bakka ofiitti jechuudha. Dabrasiyoon hojii isaa beekti kaa. Dabrasiyoon atantamaan akka gaafa aangoo dhufee san irraa yoo jedhe deemtee dalagaa ofiitti hin dachaane guyyaa san qabee jiraasii awwaala jechuudha. Dabrasiyoon. Kanaaf dabrasiyoon ammallee seenaa addaa seenaa ajaa'ibaa galmeesse jechuudha. Akkam godhuudhaan waraana abiyoot ka horii bonni itti bu'e ka waggaa 8 horii bonni itti bu'e fakkaatu qamaaca'ee matarraa gadi qamaaca'ee ummata dhumee beelli fixee jedhe boojitee Tigreen gubbarraa as faraarraati jechuudha. Inni ammoo asii mana diigee mana ijaara jechuudha. Kan amma hin qaanfanne walla baay'ee qaanfanne. Anu gaamee ijoolleen bilchiginna baay'ee siin jala qaanfanne. Mee rabbi jedhaati. Maayimi makkanaa kana jala wayita sin deemtan na dhibaan. Maayimi akkanaa irraa gola leenca jala deema leenca jala yaa'a jala na. Namni isin kolfe amma dhugaa rabbi namni isin baay'ee isin hamata. Namni bakka jiru bakka ga'u maratti namni taa'ee ummata bilchiginaa tokko waawda namni guutuun isin hamata. Bakka buna dhugutti dubartiin bakka ol geettu bilchiginaa kana qaayite ummata dabeessa bicha. Maqaanu isin bade jechuun gara keessaa maqaanu isin bade. Biyya maal ijaartan? Hagana dabummaan hagana ga'e maaliin? Mee amma Tigreen waraana hagas baay'atu san boojitee akkasitti yoo gubbaa garmaamtu inni asii yoo mana diigee mana ijaaru kun shibaan mii wannummaan kana caalaa qaanii maaltu jira shibaan akkana kana bar wanni nu agartee of jibbinee nu jibbisiisee jechuun waqqisuuf ta'u nu jechuun haqqisuuf ta'an oromummaa kana himatu yoo itti gariisi galaami jazbaa akkanaa kana jecha yeroo bakka si qaanfachiisuuf ta'u si galaami way oromummaa keenya ofirraa mulqinee darbina sababa gowwaa akkanaa nu keessa jiru kanaaf jechuudha. Kanaaf Tigreen seenaa ajaa'ibaa galmeessitee waan gaariidha. Tigreen amma wulii kuni xarafa. Kan amma Tigreen caafii agarsiiftee yeroo muraasa booda sawufa taraa jechuun arguu teettan jechuudha. Yeroo muraasa booda Tigreen waan dalaguu deemtu awwaala isinitti himne. Tigreen waan biraan barbaaddu waraanummaan Eertiraa keessaa yaa'ee galuu bichaa barbaaddi. Sanirra abiyootiin funyaanii isan fuutu. Abiyootiin qilleensaa wal isa dabarti. Maalummaa isaa beekti hundee isaa beekti. Bakka inni udaanu beekti. Udaan isaatiif maalii isaa beekti jechuudha. Udaan isaa boolla udaan eeggalchiti yoo barbaadde Tigreen. Maaliif sanyii gootaati waan ta'eef. Si galee sitti maa jedha jechuudha. Si galee Tigreen nama takka qaawwanni takka hin barbaaddu. Addunyaarraa qarqaarsa hin barbaaddu. Muka itti dhiibdee achi keessaa baafte Tigreen. Sanii of kabachiiftee biyya ofiirra nagaan jiraatti. Si galaami yaada kee warri sodaattee albaatoo dhigadde malee biyya ofiirratti of kabachiiftee saba isaa kabachiiftee nagaan jiraatti Tigreen. Si galaami kana isa lammataati obbo Abdii Raggaasaa jaala Abdii Raggaasaa jechuudha. Alhamdulillah baga rabbi nagaan baase rabbi ammallee haatiisu bayuu bichaa miti eeguun dirqama jechuudha. Maaliif uummanni biyya sanii ammallee shiftaadha.
namicha filannoo geesse kunoo shimallis cudurri samoona dubbateera cudurri harree eegaan roondiin harree wasa nama sammuu isaa sammuu qabu keessatti na sabuun roondii eegaa harree jedhaan nama roondii eegaa harree qaraxmuraan harree cudurri samoona dubbatee ture. Ka waggaa dhufuutiif haa qophaa'anii jedhee amma saniif yaasaara na fakkaate. Ka waggaa dhufuutiif haa qophaa'anii jedha. Jidduma kanaan qaxxaamuree ammootu mararaa guddinaa goonni haati deette. Ka wayita jarri harroo taallee mallas zenaawii afoo dhaabattee an harree miti goota sanyii taaddasaa birruuti jedhee adda ofii diina akkasiisan afoo dhaabataa ture wayita jarri harreen qaraxa harree murtu. Wayita jarri faandoo harree keessa dhaabataa ooltu dhiirri bakka gootaa dhaabatu har'allee maal jedha? Jarana yoo akka ijoollee ofitti taphatu dhiisaati daa'imaa miti ofitti hin taphatinaati ofin gammachiisinaati mootummaan ce'umsaadha mootummaan ce'umsaadha qaanimmaa nagane amma addunyaan kolfaaratti sila maal ta'e mararaan maaqa itti ashoofa jedhaarti mararaan maali mararaan barma itti ashoofu jira ittiin cooraa jira yoo bar mi'a otoo amma kanee filannoon geggeeffamu mootummaan ce'umsaa hoo jedhu mararaan kunuu akkami garsee ajabsiisa mararaan kunuu goota akkami jedha baranne qabsaayaa akkami goota akkami leenca akkami waytawaa ka akkanaa kana agarru laphee dhiibne dubbanullee Oromoo ta'uu keenya jechuudha. Ka akkanaa kana qabna waan ta'eef goota leenca umrii kanaan du'arraa agartee dantaa takka hin qabne lubbuu ofii dantaa takka hin qabne dantaa uummata dabarseen keenya dantaa dhuunfaa ofii jala hin deemne si galaami dantaa harrummaa jala hin deemne ka akkanaa kana qabaatuun yeroo garii si boonsa jechuudha. Si galaami mootummaan ce'umsaa filamuu jedhama marraan guddinaa jechuudha. Jarri ammoo filannoo geessine waggaa afur jetti mootummaa jiran ofitti hin taphatin akka daa'imaa haasaa daa'imaa dhiisaati kun haasaa ijoolleeti mootummaa ce'umsaa malaalanii mootummaa ce'umsaa filamuu kun ofitti taphataa jirtanii kun addunyaalleen kolfaa jirti maaliif achuma yaa'ee namni fakkeenyaaf Arsenaalii fi Burtugaal jennu yookiin Arsenaaliif Baaris Arsenaaliif Manchester City United tapha waliin taphatanaa jennu. Asuma bayeetumaan tapha dirree kubbaa seeneetumaan Arsenaalimmaan kun calliseetumaan yoo ufumaa waliin taphate si galaami Arsenaalima lamaan waliin taphata jechuudha Arsenaalimmaan galii galmeessa jedhee Burtugaaliin moo'ee jedhee ufumaa waliin taphatee jechuudha Burtugaaliin moo'ee jedhee yoo fiige hagamitti kolfan addunyaan mana cufattee akka qilleensummaan jaraatu nutti hin seennettee mana cufattee kolfiti jechuudha kun amma kolfa akkasii taane baran abiyooti maal as taa'eetumaan ufumaa filata. Shimallisille cuduree asuma taa'ee ufumaa filata. Taa'een asuma as taa'ee ufila namni takka namni isaa waliin deemu hin jiru. Mee kana caalaa sammuu dhabuun maaltu mee amma dhugaa bilisiginnaan mee rabbi jedhaati. Mee ani isinillee arrabsu. Arraballee akka namni isin arrabsu haga isin huddeelle homaa gadi isin seenu malee. Waan arrabaallee akka namni uffata miicee jijjiiratutti arraba kaan isin jijjiirre kaan isin irraa qayyarre kaan isin jijjiirre ayinataan finne baay'ee ayinatii uma takka arrabni uumaa takka bu'aa isin hin finne mee anama isin gaafadha akka gaafiitti isin gaafadha mee amma abiyoot eenyu waliin filannoo geggeessi mee anumaa himaa rabbi jedhaati mee dhaabni inni waliin falmee jiniin jedhe kaminni dhaabuma inni waliin falmee jechuudha waliin namni tokko barra filannoo haa geggeeffatu fakkeenyaan amma namaa wal dorgomu hoo jedhe ufumaan uf dorgomaa ta'e fiigicha tokko fiigee namaan dorgomu hoo jedhe ufumaa fiigaa addumatiyya laazim nama waliin fiiguu qaba. Adduma fiigaa oolanii moo'ee hoo jedhamee ta'ii akka waan akkamiiti. Kanaaf ofitti hin taphatinaa isiniin jedhaa.